Hey family, jirtuu harka fuunee hordoftoonni chaanaalii kanaa baga nagaan dhuftanii har'a chaanaalii kanarratti akkuma yeroo kan biraa mudannoo koo isiniif sheerii godhuu itti fufeen jira. Har'a immoo viidiyoo kanaanii waan anaan na mudate irraa baradhe jechuudha. Isiniifis barumsa ta'a jedhee waan yaade isiniif qabadheen dhufee jira. Barumsa irraa fudhattanii mudannoon suni akka isiniin hin mudanne tanii waan kana bartanii akka sirreeffattaniif jechuudha. Wanti kuni waan hundi keenya iyyuu akka salphaatti ilaalluudha. Akka salphaatti gahaan isiniin jedhu booddeensaa immoo biiziin godhee yeroo sanatti waan biraa hojjechuu kan dandeenyu waan silaa amma gochuu dandeenyu kanatti qabamnee biizii akka hin taaneef viidiyoo kana isiniif hojjechuun dirqama natti ta'e jechuudha. Isinis mudannoo koo kanarraa barattanii akka hojiirra oolchitanii itti fayyadamtan shakkii tokko illee hin qabu. Na faana turaatii hordofaa turtii gaarii. Isa dura garuu warroonni reef gara chaanaalii kanaa dhuftanii kunoo mallattoo sabiskiraayib jettu kana tuqaatii notifikeeshinii oliirra godhadhaa. Sana booda yeroo hundumaa viidiyoo nani gadi lakkisu isin bira ga'uu danda'a jechuudha. Warri turtanii na hordofaa jirtan immoo ulfaadhaa, galanni keessan guddaadha. Gara viidiyootti isin dabarsaa. Yeroo yuutuubii banannu akkuma namaatti yuutuubiin nuuf sirraa'ee yuutuubiin nuuf milkaa'ee nutis gama kaffaltiitti dabarree of jijjiirraa rabbuma wajjin jennee karoora kana qabannee dhufna. Yeroo as dhufne eega banannee yuutuubii keenya banannee hojiitti seennee ulaagaalee nuti guutuu dagannutu jira. Kan akka salphaatti ilaallu akkuma dura isinii ibsuuf yaale isa sana wantoota na mudatan irraa isin akka daftanii sirreeffattaniifidha karoora viidiyoo kana. Tokkoffaa yeroo viidiyoo gadi lakkistan thumbnailii fi description boxii barreessuu, mata duree gaanii barreessitu. Mata dureen isin barreessitanii yaada isin dabarsitan wajjin wal fakkaatee irra gaariidha. Inni kun akkuma jirutti descriptioniin dhumarratti isin rakkisuu danda'a waan ta'eef yoo amma barreeffattanii thumbnailii keessanis irra godhattan immoo yeroo sanatti hojii biraa hojjettu malee kanatti yeroo keessan hin balleessitanii jechuudha. Kanumaafuu thumbnailii bifa salphaadhaan anis viidiyoo gadi lakkiseen jira, isa ilaaltanii thumbnailii salphaatti hojjetachuu dandeessu. Appilikeeshinii garaagaraa jira waanta ta'eef. Lammaffaa irratti yeroo laayivii teessanii miyuutii gochuu irraa of qusadhaa. Ani maaliif viidiyoo baay'een dallatee kan biraa viidiyoo bifa reaakshiniitiin sagalee hin qabne illee yuutuubiin hin fudhatu. Ani maaliif viidiyoo baay'ee waan dallateef jechuudha. Viidiyoo gaafa dallattanii sa'aatii isin jalaa qannasa. Kanumaafuu viidiyoo dallaturraa yeroo miyuutii hin dheeressinaa, yeroo laayivii waraabdan jechuudha. Yeroo miyuutii hin dheeressinaati haala sanaan sirreeffachuu yaala. Kan biraa immoo yeroo isuma amma waa'ee descriptionii fi thumbnailii duratti isinii kaasee isa sirreeffadhaa. Yeroo monetizationiidhaaf kaatanii baay'ee isin sarduu danda'a. Baay'ee isin sarda dhugaadha. Maaliif an baay'ee biizii na godhe dhugaan isin jedha. Namni warri namaaf hojjetanii hin sirreessu jedha. Tokko tokko hin sirreessu jira, kan hin sirreessines jira. Garuu immoo yeroo murtaa'e isin balleessuu danda'a. Biizii isin gochuu danda'a. Kanarraa description box keessaanis waan dubbachuu barbaadan irratti xiyyeeffattanii gabaabamsaa barreeffattanii thumbnailii keessanillee yoo irra godhattanii irratti maxxansitanii deemtanii view keessaniifillee gaariidha. Yeroo kan biraallee yeroo keessanis isin jalaan fudhatu jechuudha. Kana nuti akka salphaatti ilaallaa waan cimaan fakkaatu gaafa ilaalan garuu immoo yeroo keenya baay'ee fudhata baay'ee. Isa kana viidiyoo kan biraa immoo yaadan isinii kaasuu barbaadu yeroo viidiyoo bakkeedhaa fiddanii yoo reakshinii irratti hojjechuu barbaadan ta'e sagaleen keessan sirnaan dhaga'amuu qaba, irratti dubbachuu qabdu jechuudha. Maaliif yoo kanan ta'een viidiyoo sana callistanii fiddanii asirratti dhoobdan yoo ta'e
yeroo kan biraa isiniif fudhatamuu dhiisuu danda'a. Yeroo foormiin guutamullee isinitti deddeebi'uu danda'a. Keeziin isaa maaliif laata jettanii cinqamurra ammumaa yoo yaada keessa galchitanii sirreeffattan wayyaa isa jedhufan viidiyoo kana isiniif hojjedhe jechuudha. Viidiyoo kanarraa barumsa argattanii akka sirreeffattan shakkii tokkollee hin qabu. Waan na hordoftaniif galatoomaa. Yeroo kan biraa viidiyoo biraadhaan walitti deebina. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Haga sanatti nagaan tura. Bye bye.